biyyoolessa Oromiyaa ragabaas tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo roobee irraa fuulban 25,2024 jennee qabanne dhiyaan isin dhaggeesse. Gabaas tarkaanfii waliin hanguyyoo jaarsoo irreef gaachanni saba Oromoo boon tarkaanfii guggubduu diinaaf lukkeelee diinarra fudhata Oromiyaa bakkoota adda addaa jabeessetu. Haalum kanaan kaaba Oromiyaa godin Walloo haana dawwee rawwa keessa kalees fuulban 24,2024 bakka adda Makkabee Faraddaa Abbaalii jedhamtu ganam sa'aatii 12 irra jalqabee hanga sa'aatii 6 lolu waraanni bilisummaa Oromoo ergamtoota maafe PP waliin taasiseen humni diina gara sheeffii dirra battalatti furajjeesuun torbamatu cimaana dabe. Tarkaanfii guggubdu jajjabee waraan bilisummaa Oromoo loltoota bilchiginnaa irra fudhate du'aaf madoona dab kanaan humni weerarta biyya matquun baarak direeffaaf madoo gattee bittinnaa'u humni dabalata magaala rawwaaf boora irra yaammatanii reeffaaf madu isaanii kaafachuun madu konkolaataa paatroolii tokkoon hospitaal Khamisee dabarsuun bara. Tarkaanfii jajjabeen zoonii kaaba fudhattittuun fufuun kaleessuun fuulban 24,2024 godinichumaana jiillee dhummuugaa iddoo dulla jedhamtu ganam sa'aatii tokko hanga sa'aatii 6 lolu waraan weerarta biyya matu waliin taasiseen humni diinarra 10 ajjeesuun 10 jamadu dandammi hin qabne na dabee. Ittuun fufuun fuulban 24 jiillee dhummuugaa bakka adda marar baddannoo jedhamtu ciccitoonni haayuu haqaa jajjabeen mata daabee garwaariin boosaati 10 qabeen galgal sa'aatii 10 daqiiqa 30 taasisaniin ergamtoota biyya madirra 4 ajjeesuun 9 madu dandammi hin qabne na dabe. Tarkaanfii warqileen zoonii kaabaa loltoota bilchiginnaa irraa fudhate du'aaf maduun tarkaanfii warqileen zoonii kaabaa loltoota bilchiginnaa irraa fudhate du'aaf maduun adabee rasaasaan haayii baarudaan machees kana humni faashisti PP kun baaragdee hotti na baas jechuun of duub deebite ture. Murtoon daandii bilisummaa burkuteessaan sirna bayree abdiif gaachanni saba Oromoo jajjabee waraan bilisummaa Oromoo garbummaa jaarraa tokkoliif uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru cabsee bilisummaa sabisa gonfachiisuuf tarkaanfii jajjabduu waraan weerartu diinarra fudhate jabeessuun bashaggar keessa diina dabee jira. Bifum kanaan kurummiiwwan bashaggar leencichi zoon ersade dheengat fuulban 23,2024 fantaalle iddoo adda tapqorkee jedhamtuutu waraan weerartu PP eegumsaaf daandii guddichiti hojii bootii gubbaa qubattee jirtirra galgal sa'aatii tokko qabee hanga sa'aatii 2 tarkaanfii laalessa fudhatee jira. Tarkaanfii guggubdu fudhatame jira kanaan waraan weerartu diinaa dhaga keessa bittinneessuun nam tokko ajjeessu tokko madeessuun kanneen biroo ammoo rifaatuun osoo fiigduu dhahaaf gufuutti of caccabsaa turuun bara. Tarkaanfii woboon fudhatan bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaatti itti fuuf oraa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoo. Jaalaqaafan fayyeeraa dabalatisaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Murni guyyaan baduu isaa itti dhiyaate abdiin egeree isaa itti dukkanaa'e bilchiginnaan humna waraana of harkaa qabu cufa guutuu Oromiyaa baadiyyaa fi magaalaatti bobbaasuun miira abdii kutannaan uummata nagaa badii isaan hin qabneen yakkee dararuu itti fufee jira. Bifuma kana godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti hawaasa nagaa hidhaatti guuruun jabaatee jira. Guyyaa dheengaddaa fulbaana 23 2024 bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 3 irraa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun dargaggoota maqaan isaanii Daawit Tasfaayee Firoo Misgaanaa Galaanaa Abbayyaa fi Leencoo Alamuu jedhaman badii tokko malee waraana sirnichaan qabamanii mana hidhaa waajjira poolisii magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 7tti argamutti geeffamuun hidhamanii jiraachuu maddeen magaalaa Naqamtee irraa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godin Bashaggar waraana dugdaa waraanni faashisti PP bakka oolma dargaggoota gurmuura waraana taasisuun himame. Jaalimoona Fayyisaa guutuu gabaasicha akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Murni bilchiginnaa maqaa ijaarsa seeraan alaa jedhuun magaalaa Shaggar dabalatee kutaalee Oromiyaa adda addaatti deegumsa manneenii taasisaa akkuma ture yeroo ammaas kallattii jijjiiruun bakka uummanni irratti ba'uun jireenya hawaasummaa geggeessan dhabamsiisuu irratti argama. Bifuma kanaanis godina Baha Shaggar aanaa dugdaa bulchiinsa magaalaa Maqeetti waraanni PP bakka oolmaa dargaggoota mooraa waraanaa humna farra riphee lolaa jechuun of waaman taasisuun dargaggoota irraa guruun beekameera. Iddoo oolmaa dargaggoota kana keessatti dargaggoonni tajaajila mana kitaabaa, ispoortii, bakka bashannanaa fi kanneen biroo kan argatan yoo ta'u dabalataanis hawaasni shaayii fi buna achi keessatti gurguruun galiin irraa argamaa akka ture jiraatonni ONM itti himaniiru. Impaarettii keessatti ammeenyi karaa aangawoota bilchiginnaa dhaabbilee dhuunfaa manneen amantaa fi ijaarsa hawaasa kamuu irra kan raawwatamu diigamuu fi mancaatiin qabeenya geggeeffamus caasaaleen bilchiginnaa gocha badii hawaasni balaaleffatu kana itti fufanii hojjetu. Laggaan waayyuutu qaamni seensi raayyaattis impaarettii tokko waraana bilisummaa Oromoo kennate. Jaala Caaluu Roobaa waan qindeeffatu qaba. Waraanni faashistii PP fedhii isaanii malee humnaan qabamuun aangoo siyaasa koloneel Abiyyi Ahimad tiksuuf Oromiyaa bakkoota adda addaatti bobbaafaman kanneen dhalootaan Oromoo ta'an akkasumas sabaaf sablammoota dabalatee yeroo garagaraatti mooraa waraana bilchiginnaa ganuu
dabaluun gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Waayyuu Tuqaa irraa waraanni raayyaa ittisa Impaayeratti tokko mooraa diinaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatee jira. Mooraa waraana bilisiginnaa aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Walaanee jedhamu keessatti argamu irraa guyyaa kaleessaa jechuun gaafa fulbaana 24/2024 miseensi raayyaa ittisa Impaayeratti kun qawwee Akaama Turkii tokko hidhannoo guutuu waliin waboo bira ga'ee jira. Hidhannoo isaa keessattis rasaasa 90 fi boombii F2 fiduun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jiraachuu hooggansi waboo bakkichaa beeksisee jira. Raanni bilisummaa Oromoo simannaa waa isaaf taasisee fi kan jiru yoo ta'u, innis simannaa isaaf taasifametti gammaduun ilmaan Oromoo qawwee Orommaa baatan qawwee isaaniin saba isaaniitti dhukaasuurra gara waboo dhufuun qabsoo bilisummaa Oromootti akka makamanii saba isaaniif dhukaasan dubbachuu isaa hooggansi waboo bakkichaa itti dabaluun beeksisee jira. Waraanni faashisti PP godina Harargee Haramaayaa keessatti uummata nagaa hidhuu jabeessee fufi. Jaaliiraan gameessa guutuu gabaasa kana akka ta'utti isiniif dhiyeessi. Umurii aangoo isaa dheereffachuuf jecha kichuu kumaatama karaatti kan hambisee murni nama nyaataan biltsiginnaa golee Oromiyaa mara keessatti ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaan yakkuudhaan adamsee ajjeesuu fi hidhuun achi buute dhabamsiisuu akkasumas qabeenya hawaasaa saamuu fi ibiddaan mancaasuu jabeessee itti fufeera. Fulbaana 19/2024 waraanni biltsiginnaa Baha Harargee aanaa Haramaayaa Araddaa Addeellee jedhamu keessatti nama maqaan isaa Aliyyi Sheek Mahammad Abdullee jedhamu badii tokko malee mana jireenyaa isaatii qabuudhaan hidhaatti hiraarsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Akka jiraattonni gandichaa himanitti namni kun siyaasa kam keessaayyuu qooda kan hin qabnee fi hawaasa naannichaa biratti jaallatamummaa guddaa kan qabu yoo ta'u, gocha sobaa itti maxxansuudhaan hidhaatti darbatanii jiraachuu himuun bifuma wal fakkaatuun namoonni nagaa mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran kanneen ammaaf maqaan isaanii adda hin baane hedduun jiraachuus arraata biyyoolessa. Waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tirnisuuf godhamee kan fulbaana 25/2024 isiniif dhiyeessa. Ani Booree Addunyaati. Abdiif gaachana Oromootaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf sabboontonni ilmaan Oromoo quuqama saba isaanii qaban gumaacha godhan haalaan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan ABO waboo wabii sabaa Kaayyoo Irbuu Shinnigaa damee tokkoffaa maqaa arraata biyyoolessa Oromiyaa tumsuu jedhuun marsaa 25ffaaf qarshii Impaayeratti 1760 gootichaaf arjoomanii jiru. Ittuma fufuun amma qabsoon bilisummaa Oromoo ABO waboon geggeeffamaa jiru galma ga'utti waan qabnuuf dandeenyuun egeree